فيديو ستة أرجن فوتين أما برات تشيركوت فيديو يسي مركانتي غرتي كلها بخا غرتي ورابت كيسي خيني غرتي كنقول تجرجل كمان غرجل كمان غرجل كمان تجول فما لهؤلاء القوم مال أمتك أنا قومك تيما ولا قومك تيما ولا لما دور التيم نجرة إيجادا دوبرتين إيجادا وان كان سنين جتاول مال سايسين كوي مال ما يابوليسو خهبتك غرتي انغورسين دوبرتيدن أبوديس تايسين مال بليسو كنديرتي سيدا ولا فيديو كولي ويتاني سيدا ولا سي تغرغلتي ريفيس بنان غمس غرغلتي مرقانا انغرتي اني سيغلا اورابت مالي اتيغزي اني فيديو كولي غرتي سيدا ولا يورد سيتيو ايغا جران مالو مشمرن نمني نتخومن ندران توكو اسيني دورا درسو اسين خوني غرتي سيدا ولو ديرك انغرتي وني سيغوي سوندندو ديرك انغرتي قاما خي قلا غرتي سي ورافسي سوندندو جالالوماتي سغرتي وني اتو سنتو افمله فيديو بفقرة ورابمه فيديو سدي أفوريول إسا برجرة إسما برجرة كان سال فيديو بفقرة وراب سدي أفورشاني والنبرا كبا سيقالي تاري بوريتو فيديو أنما برترق إسا كان جتشودن داوان تيدا في فيديو إسا برجرو سدي أفوريولي دمالي توقو قفامتي Aye, video duma ke video kama kulla dubbi ka rasa saka dubban na yero gari di famanu gurati kabaja da buda fa son tane annan adi duma jedama di dima da video duma kama kulla waraba me kallatti gara garatin kan waraba me addadda kan kos kan sas jira da mo video duma normally ilmuna madak sirbas tabasa ta'u wonto ta waraba me da wonto kun isi kana kulkulesi No. Video duma kama kulla da garu offanni kan garagarta da guyya tokkicha mite churan guyya rane chura. Ayye galatomi mute gora ayye iddo birati da kan video no bra kan hin qabne dibbanni batti wayno fitamanuudhaaf. Tamam ifamana charrani sinsame obboleessi keenya turtii jala maa qofa wajjin goonee jedhu. Turtiiruma jala maa keessatti viidiyoo lamaaf sadiif kanaa ol waraabame immoo obboleettii keenya sabboontu gaafiin dikuun kan keeti viidiyoo lama sadii akka bira jiru himta bifa adda addaatiin. Turtiin keessan akkuma inni jedhe baatii lamaan goolabame immoo akkami? Baatii lama qofan ta'u baatii lama qofaa miti baatii afurii ol ta'a malee baatii lama qofa miti kananiif inni waliin haasaa turre. Ayyee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessa bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha haramuu viidiyoo bira qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti akka wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo kiyya laayik gochuun dagatinaadha. Laayikii gochuun waan baay'ee ulfaataadha miti. Egaa akkuma kaleessa viidiyoo tokkorree isiniif hojjedheen ture viidiyoo san irratti hundaa'uudhaan viidiyoochi waa'ee Faaxee fi Muhammaduu dhaabbataa hin qabu ammas lolli itti fufeetuma jira jechuudha. Egaa jechuun akkuma jalqaba irratti argitanitti dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Namoonni baay'ee balaaleffatanii namoonni baay'ee gochaa akkana kana deddeebinee jibbini kan jedhanidha. Isaan keessaa mooyituu jechuudha. Namootiiwwan kana keessaa Faaxee tanatti duulan keessaa akka yaada isaaniitti kan barreessan kuni sabboontuu miti abboo sabboontuu hin jedhina jechuudhaan sabboontuu jechuun nama safuu ofii kabaju kan nama jireenya hin galleef dhiirri waa fedhe godhuu danda'a. Isheen maaliif gooti? Keessumaa'uu bara kana lubbuu namaatu amanuun gaarii miti jechuudhaan hiree mucattiin amboo qeeqaa jirti jechuudha. Egaa namoonni baay'ee wantoota baay'ee babarreessaa jiru as keessatti jechuudha. Muhammaduun hedduun illee uff jedhe Caalaa Hamad hay viidiyoo qaama qullaa kun yoomuma nurraa hafa shamarran keenya warri biyyaa
warri biyya namaa jirtan maaloo jechuudhaan innillee dubbatee jira jechuudha. Akkasumas obsineet Oromoo Abdiisaa namichi dooktora moo guyyaa mucaa deessee dooktoriin si ilaalaa. Guyyaa hunda waraabdee albamii guutuu ta'uun isaa sammuu sibeela'e malee of haa eegnu faaxochee maaloo qullaa kaatanii dhiiratti hin ergina jechuudhaan dubbattee jirti jechuudha. Egaa namoota baay'ee yaada isaanii asirratti qeeqanis akkasumas wantoota tokko barreessanii jiranii mulusaayee immoo maali tuni baalageen waan gaariidha jetteeti dubbatti amma baga si baase mucaan homaa hin balleessine ofuma keetiif janjanaa jalqabade jechuudhaan dubbattee jirti jechuudha. Egaa namoonni baay'ee wantoota hedduu dubbatanii dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkamitti akkanatti haasofti garuu afaan guuttattee turtii ji'a 4 keessatti viidiyoo ergiteef maal jechuudha jettee obboleettii teenya Darrishaa Taanaa Oromitti turtii ji'a 4 keessatti viidiyoon hanga qullaa wal waraabsan maaltu fide jechuudhaan ajaa'ibsiifattee jirti jechuudha. Akkasuma namoonni baay'ee yaada isaanii hedduu ibsatanii jiranii mormii ta'ee moo ijoolleen akka kanatti haasoftu intalli yaa rabbi nu baasii jedhe sooretti iluu mormiidha moo akkanatti dubbachuun saalfii tokko malee jedhanii ijoollee faaxeewwan baay'ee ajaa'ibsiifatan jechuudha. Egaa yeroo tokko jaalalli kun baay'ee badaadha. Wanta nama hin goone hin qabu. Haa ta'uyyuu malee namoota bakkanaa isaa hin beekne turtii ji'a 4 keessatti ana akka gaafititti kanaaf ta'e turtii ji'a 4 keessatti namni maalummaa waliitu fakkeenyaaf obboleettiin keenya kun biyya keessa jiraatte biyya alaallee jiraatte kaleessuma miidiyaa irratti ishee arge malee bal'inaan keessa gadi bu'ee hin beeku. Kanaafuu biyya namaa yoo jiraatte hojiidha. Nama tokko muuyituu ji'a 4 keessatti haasaa hundaa haala walitti dhufeenya amala walii baraniituma moo kan gama viidiyoo qullaa waraabanii erguugaan yeroon isaa garuu yeroo kana keessatti haala kanaan yeroo kana keessatti viidiyoon hanganaa waraabamuu jechuun waan ariifataadha jechuu barbaadeetananii. Egaa namoonni baay'een maaloo kun bubbee wajjin jirra jechuudha jechuunis dubbatee jira Abdullamaan Hamad. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Sammuun afaan qabdi sanuu afaan qabdi ni dubbatti xuqqumallee hin saalfattu intalli jedhu faaxochi jechuudha. Faaxeewwan tokko miskiinonni mana madaamii keessatti hojii ofii kaayyoo ofii galmaan gaachuudhaaf akkasumas maatii ofii jijjiirrachuudhaaf kaayyoo biyyaa qabatanii ba'an harka isaaniitti qabatanii jiran. Egaa gochaa akkanaa balaaleffachuudhaan koomentoota adda addaa jalatti kan barreessaa jiran faaxeewwan kaayyoo ofii harkaa qabu kaayyoodhaan baatee kaayyoo ofii harkatti qabattee jirtudha jechuudha. Kanaaf baay'ee kan nama gaddisiisudha. Akkasumas sheekotiin namooti gurguddoon beektoonni viidiyoowwan akkanaa kun yeroo baay'ee nutti deddeebi'ee ijoollee shamarranii maaloo of eeggadhaa jechuudhaan namoonni baay'een dubbatanii jiru jechuudha. Miidiyaa kanarratti kun haaraa miti. Ji'a kana keessa bichaan viidiyoon akkanaa meeqatu nu ga'e jechuudhaan namoonni baay'een balaaleffatanii jiran jechuudha. Egaa namoonni tokko viidiyoo kana akka tasaa argee osoo keessa gadi bu'ee hin dhaggeeffatin osoo yaadicha hin hubatin akkas jedhu. Sadarkaa kanarratti ittiin deemu yoo ta'e barruu biraas isin agarsiisuu nan danda'a. Feesbuukiiwwan garaagaraa irratti kan maxxanfamaa jiru. Evidensii yookaan ragaa kana qulqulleeffachuudhaa fi obboleettiin keenya viidiyoodhaan gad nuuf baatee lakkii ani hospitaalas hin jiru yookaan ammoo viidiyoon abbaan dhimmaa sun isaadha. Kan ragaa ba'uudhaaf ragaan biraan barbaachisu. Jalqaba obboleettiin keenya munaan akkasii ta'e osoo beekuun abbaan dhimmaatu asirratti kan ragaa ba'ee jedhe qaama biraarra ragaa barbaadu. What a trash!
Maali namoonni sadarkaa kanatti ilmi namaa kun dhugaa jibba. Sadarkaa kanatti ilmi namaa saayidii godha. Sadarkaa kanatti ilmi namaa dogoggora yookaan mulqama fokkataa akkasii sana waliif awwaala. Leevilii ilmi namaa irra jirus hubadhaa obboleewwan keenya. Namummaadhaan kan yaaddan, dhugaadhaaf kan deemtan. Kana qofadha jechuu kan hin barbaadu obboleettii keenya Munaayyee viidiyoo sakandii muraasaaf nu ba'iiti. Namoota kana barreessaa jiraniif osoo hin taane hawaasa keenya nu kabajee dubbii keenya kana haqa jirtu baruudhaaf dhaggeeffachaa jiru qofaaf viidiyoo nuuf ba'i galatoomi. Warri barreessan isaa galatooman. Galatoomi. Ayyee.